والله من كنا حيوان تالي utuun guddatini gaafa turre joolle guddanne maatinne duraanne wallaalle meemee akeekkadhu laali garaa dhale akka taatuun daakkoon yoo dhaltu ilmoolle utuma haajomtuu nyaata dhugaattillee argattullee nyaattu ilmaa waamtu malee iyyiteerraa eegdi halkanii guyyaalle kana qofaa miti namni qalbii laale gaafa argitan bartu dubbii garaa dhale namni ofii argee haadha abbaan tolle rabbiitu isa jaamte shayxaanni sadhaale yoo akkas ta'uu malee arguu dhabuun akkamii sittammamii sittammamii yaa obboleewwan koon siin jedhaan malee namni akka kootii taate abbaan colle keessi keenya maali utuu of ilaalle hakkiin haadha abbaa yoo quraana laalle waan habiibni himu qawlee rasuulaalle jaratti ol qabdeen dubbatiin sagalee jecha afaanii miti ittiin guuriin fuulalle nummoo gaariin beeynu dubbii afaanillee gammachiisuun beeynu rifachiisuu malee jedhaan kun hamtuudha duniyaattis yoo gale borisuu eeggannaan adabni isaa caale gaabbiin waan fayyadu malan dhabe laale malachuudha har'aa yoo rabbi nu tole gaabbiin silaan oolu yoo hir'isuu malee araara rabbii malee azaabni hin amanamuumii sittammamii yaa muti argeessamii sittammamii yaa muti argeessamii allahu allahu zambiin waaraaramii sittammamii yaa muti argeessamii allahu allahu zambiin waaraaramii sittammamii yaa muti argeessamii sittammamii yaa muti argeessamii eelan deddeebi'aa dubbii haadha abbaatti yaa bolaa firaa namni akka kooti dubbii haadha abbaa wanna yaalloo miti namni natti qabee karaa khayriirratti ijaarrate mana jannata keessatti juzii ammaa keessa suuraa naaziyaati aayata 39 gubbaarratti dubbee dhugeeffadhu gurraa fi qalbiitti namni niitiif jedhee dallanu haadhatti ijaarrate mana azaaba keessatti yaa rabbi nu dhiisi waan wallaalaati waan gidduu jaraati waan gidduu keenyaati waan gidduu keenyaati waan gidduu kan keeti karaa khayriirratti nuti yaa hakiimii sittammamii yaa mooti adillamii sittammamii yaa mooti adillamii meedhaan san ergadhaana na jaalallee akka jettamaadha abbaa keessanillee badii keessan ture yoonaa dhiiftan malee hakkiin keessan jabaachuun erganaa gale ardiin na dhiphatte malakoo wallaale aduwiitu qabee na buufate qilee namni nafsi shaytaanni qabee takaale raamanni ilaahi yoo dhaqqabe malee awfii jedhaan malee azabamuun beekamee sittammamii yaa mootii argeessamii sittammamii yaa mootii argeessamii allahu allahu zambiin waraaramii sittammamii yaa mootii argeessamii allahu allahu zambiin waraaramii sittammamii yaa mootii argeessamii sittammamii yaa mootii argeessamii sittammamii yaa mootii argeessamii dhufaa jira raajiin warra afaan collee kan keessa turiidhaa kan uffata tole barqoosaa fakkaata yoo hubanne laalle kan biraatiin adda garaa nama dhale haadhaan kana jedhe inni su'aabballe yoo durwaa wallaaluun isin jallisellee kan durri fattiifte dubbii bojiinillee awbii kaddu'aamin jedhi du'aa ille jaalladheen jallanne wallaale jedhiitti bii sittammamii yaa mootii argeessamii sittammamii yaa mootii argeessamii nus jaraaf kadhannaa maalikul qudduusu akka rabbiin umrii jaraanuu tursiisu husnal khaatimaallee gaarii hataasisu maasiyaa jaraallee araaraa buusu rabbiin jannata isaa jaraa badhaatu kan kooyoo badellee jaranaaf baasu akki yaada kootii wajjumaan nu kootu rabbii kun abdadha kadhachuun lennisu jannata isaa keessa wajjin nu haa teessisu rabbiirra kajeella nama yeellaasisu nu haa gammachiisu jannata na'iimii sittammamii yaa mootii argeessamii sittammamii yaa mootii argeessamii allahu allahu zambiin waaraaramii sittammamii yaa mootii argeessamii allahu allahu zambiin waaraaramii sittammamii yaa mootii argeessamii sittammamii yaa mootii argeessamii yaa jamaa ikhwaanii gariin keenyan beekuu katti guddisanii gariin rakkoon duniyaa jara mudannaanii mataa ofii guddachuutu danda'anii amrii rabbii jaba dirqama taanaanii ilmaan guddifachuu jabaa ta'abanii jaalala ilmoodha rabbirra keenyaanii hin ifatanuu baarii hammam rakkatanii
rakkoo ilmoo malee kan ofiin argatan hojjetan dhaban kadhatanii majjennuudhaaf jibbaa wallaalchitti ilmaani keessattuu haadha dangaan dhaqqabanii keessattuu kan haadha dangaan dhaqqabanii argatullee nyaadduun budhatuuf garaanii ofii beelaanuuf garaa hidhatanii ilmaan guddifachuuf ajaa gaarii arganii raamata akkamiitiin kallaqe gooftaanii yaa jamaa rakkuma tomiitti goonanii ihsaanan wabilwaalidiini sittammami sittammami bakkayyuu tagartaa yoo laalte quraanaa nagabbaraa jedhee gooftichi olaanan waanan kalqe tokko na biran qabina anuma taasisa amrii guddaatinna shirkinna jafamu ta'uusaan shakkina ano birraan fuunee kan jedhe quraanaa jecha ilaahiiti eeggadhaa shayxaana shirkiittaanee wanti himame quraanaan haqqi yaada abbaatti himame akkana rabbumatu jabeesse yaa jamaan didina amrii rabbii dinna malli keenya kamii sittammami sittammami allahu allahu zambiin waraarabii sittammami allahu allahu zambiin waraarabii sittammami namni haqqii jaraa hin eeyne galbinaa دنيا والآخرة إن قبول بنا أكنا جداني رسولا مبينا صلى الله عليه وسلم نبدأ إله رب العالمين سورة تغنى لقمان سبحانه سورة الأحقاف سلالة نغنى آيات دابر بسم الله حميمي ستمامي يا مذيع الجميل ستمامي يا مذيع الجميل رسول بيخنا نججب سني أكيا دابا كامبرا كسني أمو حكي الله جدا جدني غران كيتنا أو في جدا زني دوبين دبر بني نويغا قبريني حكي الله جنان کو سامپکاتني أكما نبيين كينيا نوهمني نمني كوفي بولي إنسان مؤمني أتوبي كولانا كان قباتني كوني سمري جبا أو بندقاتني بلا وطاچوف بيغا بچوني أزاولي أبزا نونجد رحماني میں قرآن العلی سورہ العمرانی آیا إسا دبا بزدومیشنی ربی نواتیزو نفسی یا شیطانی موتی چولتا ہے الہی مجینی یا ارکو مومن رحمان یا رحیمی تتمامی یا موتی عزیزمی تتمامی یا موتی عزیزمی اللہ اللہ زنبین ورا رمی تتمامی یا موتی عزیزمی اللہ اللہ زنبین ورا رمی تتمامی یا موتی عزیزمی تتمامی یا موتی عزیزمی dubbi haadha abbaa ajaa'iba jira raajii tokko nimaa sabadhu gurra waan nam tokko ta'e jabana duraarra lubbuun du'aa kannaan cinta malogorro biyya sanaa lima rabbii tokko jira dhaqanii namticha qiimanii jarjara dafaa kottaa jedhan rakkoo guddaa jira yeroo isaan naqanu lubbuu keessa jira shahaadaa jedhanii gattaani biraa arrabni saadinnaarraa ta'e lafarraa jaarti sun shahaadaa dadhabuusaa garraan rifatanii maaliif dadhabena duraa niiti sawaa mali gara dinkaatirra waanamtuu isarra meeyoo beeyte nuu himii sittammami yaa mootii aziizami sittammami yaa mootii aziizami sittammami yaa mootii aziizami wamaan beeku jettee ani sittan bara ammallee deebi'ee gaafate waan biraa jedhee haadhaaf abbaan jiru moo duniyaarra himtee baadha malee abbaan du'e jira jedheen haadha waama haadhumtuu na bira jennaan akkas jetteen intalli sun bara haati sanii qabdu indultuu isa bira jaarsi sun nam lama itti erge of bira waan waamaa kottaa jedhe erge jaartii bira kottu siin jedhanii jedhaatii meettimii sittammami yaa mootii aziizami sittammami yaa mootii aziizami allahu allahu zambiin waraaramii sittammami yaa mootii aziizami allahu allahu zambiin waraaramii sittammami yaa mootii aziizami sittammami yaa mootii aziizami ani laquute maa jetteen inni biraa inna jaagoon qabu ani qabu zarra kadhaa balame kan fidan sheeka bira jaartiisa waamanii jedhan haadha dhiiraa yoo qabaatte zanni naadhiisi fadara ilmi kee kunoo fitnaa keessa jira indiisuuf jettee deemte bakka sanarra erganii waanti san ammas lammaan jara wamaa kadhatanii diduusi agarran haadhuma biratti mala baasuuf jira silaa gubuun ooluu ibiddi akiraa ammuman jalqabame qoraannaa guuranii fidanii kaa'an sheeka bira ammallee jaartiidhaan akkuma yoo dura
naadii siif jedhanii akkuma yoo dura waan ani san dhiifne naa hubadhu dura jetteenga hintee bisheetichatti waan jabaatteef gara beelaa dheebuu keessatti nagatee jira niti isaatiif jecha na darbe ofirraa tureer gangara muradde isarra ana badan jettee hin godhu faraara akkasuma dhayna afuuldura hakiimii sittammami yaa moodii aziizami sittammami yaa moodii aziizami sheekichi kun jedhee jabeenya si agarraan ibidda bobeessaan hambaata isarra ibidda boba'u hubatanii agarraan ammas kadhatanii akka yeroo duraa kana hundaa gurbaan midhaa keessa jira naadhiisiif jedheeni meenaa laafi gara naadhiisiif jedheeni meenaa laafi gara womaan dhiisuuf jette deebifte ofirra ibiddatti fiduu yookaan sansiisarra itti dhiheessinaan isiis owwe gara of qabuu dadhabdee akka yeroo duraa narraan gubin jettee urgufatte gara andhiiseef jetteeni waan na godhe mara garaan nama dhalee akkas taadara dhiisanii deebisan namticha biddarra shahaadaa deebisan akka yeroo dura shahaadaa qabate duniyaarra deemee sittammami yaa moodii aziizami sittammami yaa moodii aziizami sittammami yaa moodii aziizami allahu allahu zambiin walaarami sittammami yaa moodii aziizami allahu allahu zambiin walaarami sittammami yaa moodii aziizami sittammami yaa moodii aziizami sittammami yaa moodii aziizami gaafa kana himee sheekichi dumbara dhageessisu yaadee ummata zaamara waan hadiisaanii man ahmad khayral wara sallallahu alaihi wasallam bakkuma sanatti deebinaan qabriirra ilaallataa jedhee jira hadiisarra namni haadha abbaan tolle tokkoon jaraatirra islaamummaa malee deema duniyaa irra namni qaatimaan bade maalee gawaan bira namni qaatimaan bade maalee gawaan bira jarri haadha abbaa qabdanu duniyaarra naadhiisaa jedhiiti gaafatu araara ijaanitti boohi laaffifadhu gara yookaan waa godhii fi gammachiisi dura yoo waan na dhageessi kunoo kana karaan sossobee shayxaanni simma isin karaarra nun godhin kasaara ghafuurur rahiimii sittammami yaa moodii aziizami sittammami yaa moodii aziizami gaafa kana himee sheekichi sumbara dhageessisuu yaade ummata zaamara waan hadiisihis hadiisaani man ahmad khayral wara bakkuma sanatti deebinaan qabriirra ilaalladhaa jedhee jira hadiisarra namni haadha abbaan tolle tokkoon jaraatirra islaamummaa malee deema duniyaa irra namni qaatimaan bade maalee gawaan bira jarri haadha abbaa qabdanu duniyaarra naadhiisaa jedhiiti gaafadhu araara ijaanitti boohi laaffifadhu dura yookaan waa godhii fi gammachiisi dura yoo waan na dhageessi kunoo kana karaan sossobee shayxaanni simma isin karaarra nun godhin kasaara ghafuurur rahiimii sittammami